Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo kun har'aata biyyoolessa Oromiyaati. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa haala yeroo ilaalchisuun ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa toora irratti affeerree qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isaan waliin turtii goonaa qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Daandii Elamooti. Maree keenyaaf akka tolutti dhimma haaluma yeroo impaayiritti haala qabsoon Oromoo keessumaa ABO'dhaan dirree fi haalota garaagaraan keessa jiru lola deemaa jiruu fi akka impaayiritti lola tasa deemuuf irratti hojjetamaa jiru haala tuttuqaa daangaa Oromiyaa gama Sumaalee fi dhimmoota adda addaa keessaa haala mormii amma gara Mooyaaleetti mudatee jiru wal qabatee akka dhaabaattis akka waliigalaatti uummata Oromoottis qabsoo Oromoottis wanti deemaa jiru maalidha ka jedhu irratti haala jiru uummata Oromootiif ejjennoo dhaabaa ifa gochuuf toora irratti argamanii jiru. Haala yeroo rakkisaa keessaa aarsaa godhanii dhiyaatanii jiru. Egaa isaa waliin turtii goonaa aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isin jennarra deebiidhaan Jaalmarroo ajajaa olaanaa ABO yeroo haala rakkisaa keessaa qusattanii dhiyaatanii dhimma uummata Oromoo irratti yaada jiru laachuudhaaf argamuu keessanii maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan guddoo galatoomaa isiniin jenna. Ayyee Jaaldaandii atis egaa haaluma rakkisaa kana keessa teessee yeroo fudhattee haala yeroo kanaa keessa waa akkan jedhu na affeeruu kee fi fayyaa ta'insiin jedha. Ayyee galatoomaa egaa kallattumaan waltajjii isiniif hin kennaa itti fufaa. Ayyee fayyaa ta'e jaala kiyyaa egaa taatee fi haala har'aa biyyittiin addatti ammoo Oromiyaan keessa jiru osoo hin ilaaliin taatee kanaa fi galtee kan ta'e waan kaleessaa ilaaluutu dirqama ta'a. Waan kaleessaa yeroo siin jedhu warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo fi qarree akkasumas Oromoo deemsa jiruuf jireenyaa kamuu keessaa irratti hirmaataa ture. Akkasumas sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa turanii gaaffii mirgaa eenyummaa, gaaffii dinagdee, gaaffii waan baay'ee biyyittii keessatti deebii dhabe gangalataas dhufee qaban irraati warraaqsa dho'ee tutturree warraaqsa sana gaa atuutiin gara aangootti warri dhufe jalqabbee bara 2018 mootummaan TPLF guutummaatti aangoo isaa fi PDO'ta adda addaa of jalatti tursee ture akkasiin biyyittii bulchaa ture gadhiisuu sanarraati PDO fi PDO'nni biraa wal ta'anii warraaqsa sana hatuu yookaan butuuni ofitti fudhachuurraa gaafa Abiy Ahmad aangootti dhufu taatee ta'e ilaaluun dirqama ta'a. Waan har'a keessa jirruu fi biyyi keessa jirtu himuuf yookaan dubbachuuf jechuudha. Taatee akkamiitu ta'ee akkaataa itti warri kun yaadaa tureef dubbataa ture waan har'a adeemaa jiruu fi ka'umsa ta'a waan ta'eef hin kana kaasa. Kunis maali Abiyyi gaafa aangootti dhufe guutummaa guutuutti osoo hin qaana'in afaanuma baasee waan hin dubbachaa waan hedduutu ture. Sana keessaa tokko biyyi Tigraay fi namoonni siyaasaa Tigraay ilmaan Tigree erga barcuma aangoo siyaasaa Itoophiyaa qabatanii dargii kuffisanii jechuu yeroo dheeraa fi aangoo akka turan kan isaan taasise tokko naannoo isaanii Tigraay keessatti wanti isaan mormu hin turre mormituu waan jedhamu hundumaa balleessanii Tigraayin dudduubbee godhatanii tasgabbaa'anii Itoophiyaa kan akka barbaadanitti yeroo waggaa gara 25 ta'uu sanaa fi bitanii yookaan immoo bulchanii ka jedhu wayii tokko dubbataa ture jechuudha. Kun maal jechuu maalirraa ka'es kana jedha. Namni kun waan inni yaadaa turee fi bakka adda addaattis dubbataa ture. Namoota isa waliin hojjechaa turaniirraas yeroo adda addaatti kan dhageenyu Oromiyaa keessatti namni anaa mormu karaa kamiyyuu haa ta'u jiraachuu hin qabu.
waan jedhu ture kan inni dubbate jechuudha. Kanammoo akkamittiin gochaa ture akkuma aangootti dhufeen gaaffii Oromoo fi Oromiyaa akkasumas sabab sablammoota biyyittii keessa jiranii deebisuu osoo hin taane gaaffii sana bakkuma sanatti tursuu gaaffii bakka sanatti ture ammoo sababoota adda addaatiin namoonni gaaffii sana gaafatanii egaa karaa nagaa ka danda'u karaa nagaa kan hin baasu immoo karaa afaan qawweetiin gaafachuutu ture waan ta'eef warra karaa afaan qawwee gaaffii warri kun ukkaamsee dibee bira darbe sana gaafatanii warra karaa nagaa adeemutti as maxxansanii rakkoon sun akkaataa kanaan biyyittii keessatti sababa ittiin nama balleessanii dhaaba balleessanii biyya balleessan akka ta'utti tolfame jechuudha. Fakkeenya tokko siin kaasa akkuma 2018 addi bilisummaa Oromoo Asmaraa irraa gara biyyaatti gaafa galee gaaffii sabaa osoo hin deebisiin gaaffii biyyaa osoo hin deebisiin rakkoo bubbulee fi dhibdee kulkulee osoo hin furiin akkanumatti gara biyyaatti akka galamu ture kaaffirame biyyi kan keessanii nuti ijoollee keessanii qabsoo sintu gaggeesse sintu nu barsiise kanaaf kottaa biyya fudhaa waan jedhu wayii fakkaatuuni afaan damma godhatanii addi bilisummaa Oromoo sigaa piriinsippilii irra dhaabbatee akkamittiin gara biyyaatti deebi'a qabsoon waggaa 50 gaggeesse akkamittiin ingoo lafatti godhaa ka jedhugaa osoo bakka ittiin kenniini waan irri keessisaa warqee fakkaatuu fi dammaan dibame kanatti seenuu tokkotu ture. Garuu yeroo sanatti maaltu ture Abiyyi intentionally waan inni godhe ijoollee yookaan waraana bilisummaa Oromoo jaallan keenya warra Asmaraa irraa gara biyyaatti galan ardaayitaa turan waan inni gochaa ture ni beekta. Nutis addi bilisummaa Oromoo gaaffiin Oromoo inni kaleessa hundeerraa gaafate akkaataa kamiin deebi'ee maaltu argame maaltu immoo nu hanqata waan arganne kanaa haganu hanqatutti barbaadachuuf ammoo karaa nagaa deemuun ni danda'ama yookaan hedduu dhaaba keenya irraa ibsa gaafataa turre. Kana Abiyyi akkaataa misuse godhetu jira. Warra karaa nagaa galee akka waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii karaa nagaa sana fudhatee adeemuu hin dandeenyetti waan inni goggochaa ture tokko waraana addi bilisummaa Oromoo hoogganisa Asmaraa irraa fuudhee galee ardaayitaatti waan gochaa ture har'a deebi'ee odeessuun hin gaafatu. Jaallan asiillee immoo gara biyyaatti akka galan taasifame fakkeenyaaf jaala keenya yeroo sana ture diina raasfaa ajjeesuu warra sana summii nyaachisuu akka hin gaafatamne dhaabichi akka dhaqee hin dubbisne gochuu tokko akka gaaffii sabaa deebisuu qofaayyuu fedhii dhabuu osoo hin taane ituma waraanni kun nuyyuu yooma waan fedhe ta'eyyuu dhaabni keenyi waan itti amanee gala jala hiriirree galla jennee yaadaa turreyyuu akka sanan fudhanne illee waan nama taasisuu danda'u mallattoo akkasiitti agarsiisaa ture. Sana maaliif godhe? Waraanni bilisummaa Oromoo akka diidatti hafu barbaaduu irraati sun ta'ee jechuudha. Of course waraanni bilisummaa Oromoo akka diidatti hafu barbaaduu Abiyyi irraa qofaaf miti kan diidatti hafee gaaffiin sabaa irra dibamee darbee akka hin deebine wanni kaleessa manaa baanee fi akka galman geenye beekuu fi hafne inni sana immoo itti dhimma bahuu keessatti shoora taphate ni qaba jechuudha. Haalli kunis egaa biyyittii keessatti akka mootummaan kun akka barbaadetti waraana bilisummaa Oromoo of jalatti to'atee garuummoo sababa ittiin waan barbaade dalagu akka hin taane waraanni bilisummaa Oromoo taatee yeroo sanaa ilaalee daddaffiin dirree irratti hooggana tolfachuu dandeettii fi firri silaa mootummaa sana dura dhaabbachuu danda'u uumachuu gaafa danda'e waan mudate ni beekta. Yeroo sanatti waan harka isaanii irraa bahe harka isaanii keessaa bahe gaafa isaan mudatu yeroo gabaabaa keessatti duula guyyaa 15 duula ji'a tokko ji'a lamaa jechaa bobbaa waraanaan cabsuutti immoo tarkaanfachuutti dhufee jechuu waan gani sunis ta'uu hin dandeenye
gaafa sunis ta'uu hin dandeenye argiteetta waraana bilisummaa Oromoo demonize gochuu baay'ee maqaa xureessuu maqaa isaa gurraachessuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa baasuuf waan dalagamutu immoo dhalate. Wanti sun immoo waan akkamiiti? Waraana bilisummaa Oromootiin alaa waraana shanee jedhanii diidatti tolfame kan sabaaf sablammoota biyyittii keessa jiru irratti tarkaanfii fudhatu, amantii adda addaa biyyittii keessa jiru irratti tarkaanfii fudhatu, namoota bebbeekamoo fi hayyuu ta'an irratti tarkaanfii fudhatu waan akkasii tolchuutu dhalatee jechuudha. Inni sun yeroo dheeraaf uummata ittiin rakkisuun illee yoo jiraate illee garuu ittiin milkaa'amuu hin dandeenye. Gama sanaanis waraana bilisummaa Oromoo ummaticha galaana godhatee akka qurxummiitti keessa jiraate sana qurxummii sana dhabamsiisuuf galaanicha gogsuu jedhaniillee sadarkaa sanaatti haasahamaa turame suni hin milkoofne. Imaammata akkaataa sanaanii namoonni hedduun fakkeenyaaf abbootii gadaa Karrayyuu fa'aa yeroo sana dhumatan yoo yaadatta ta'e wanni kuni mootummumti kun ofuma isaa shaneedhee namoota tolchii akkaataa kanaanii dararaa akkasii biyyittii keessatti dhaqqabsiisaa jiraachuu namootuma isa waliin hojjetan irraati gaafa dhagahamuu jalqabu. Koree nageenyaa jedhamee namoonni akkaataa sana jalatti ijaaramanii nama ajjeesan akka jiru gaafa baramaa dhufu kunis hojjechuu akka hin dandeenye gaafa argan shanee jedhanii ka waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee waraana bilisummaa Oromoo onnee uummata Oromoo keessaa baasuu barbaadu gaafa hojjetamee galma gahuu dadhabu gamas tanaanis gaafa kufu egaa adeemsa keessaa lolli kallattii gama Tigraay sunis dhalachuun dhufe sammuu namaa keessatti kuftee turte qaamaanis lafarratti kufuutti gara deemuutti waan sidutu dhalatee ture jechuudha. Haala akkasii kana keessatti hogganoota silaa mormitootaati jedhaman hunda hidhuu, garii ajjeesuu, garii immoo adda qoqqooduu fi garii immoo abdii kutachiisanii siyaasa sana keessaa baasuun suni hundumti isaayyuu hojjechuu gaafa didu. Waraanni bilisummaa Oromoos jabaatee cimee dhaabachuun gaafa dhufu sanarra tarkaanfatamee lolli agartee kallattii gama asaba argachuu qabna. Hulaa galaanaa nu barbaachisaa. Ololli siyaasaa, ololli adda addaa akkasiin dhalachuun immoo jalqabe. Inni kunis lafarratti hulaa galaanaa argachuu gara warra Somaaliyaa keessaa qoqqoodanii waa gochuurraa sunis milkaa'uu diduu hanga gara asab deemnee immoo humnaan argannaatti cehuutu ture. Haalli kuni Abiyyi akkaataa kanaan akka inni qoqqoodee bituu jiru akkaataa kanaan akka inni mormitootas dhabamsaa jiru. Mormitoonni ka jedhamanii karaa nagaasaa ta'uu afaan qawween warri isa dura dhaabbachaa fi mootummaa isaa dura dhaabbachaa jiran gonkumaa walitti hin dhufani akka walitti hin dhufnes immoo sabaaf sablammoota konstituensii isaanii isaan bakka bu'an hunda walitti buusuu adeemuun sun hundumti gaafa warri kana dura dhaabbatu hubatee ilaalee walitti dhufuu jalqabutu immoo maaltu ta'ee waan jettu ilaallaa jechuudha. Walitti dhufeenyi akkasii biyya tokko qabnaa biyya kana keessatti yookaan nagaa buusnee waan irratti walii gallura walii gallee biyya tokko ijaarrannee waliin adeemu yoommoo sun hin danda'amu ta'ee osoo waliin dhabiin karaa nagaatiin kallattii nu barbaachisurraa biyya mataa keenyaa tolfannee biyya tolfannu immoo ollaa gaarii waliin taane akka jiraannutti walii galuutu nurra jira ka jedhamutu dhalatee jechuudha. Sanarratti tarkaanfatee qabsoon bilisummaa Oromoos kadiidaa tumsa adda addaa warra biyyittii keessa jiran waliin godhaturra darbee immoo waloosaa gidduuttis wal ta'ee kallattii tokkittii tokkorra Abiy Ahmad siyaasa inni deemsisuu fi ayidooloojii inni qabuyyuu hin jiru akkaataa inni itti biyya jigsuu deemu kana biyya balleessuu deemu kana sana keessatti immoo Oromoof Oromiyaa maqaa dhahatanii qilee nu buusuu jiran kana dura dhaabbachuu qabna ka jedhamee adeemu kun waan dhalee qaba. Wanni sun maal dhale?
Wanni suni taatee akkasii arguurraati adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsoo gaggeessina jedhanii biyya galanii waajjirri isaanii cufamee namni itti du'ee hooggansi itti hidhame akka nama gartee kaleessa ol kaayyatee galtee siyaasaa yeroo barbaadu wayiif qopheeffate tokkotti hiikee gadi gadhiisuu tokkotu dhalatee jechuudha. Hiikee gadi gadhiisuun kun maal fide? Daangaan biyya keenya kanaan dura rakkoo agartee bara Tigreen yookaan TPLF aangoorra ture tuttuqqaan akkasii ka'ee otoo hin furamiinis kan furames achumatti rarra'ee hafe kuni akkaataa itti ka'ee har'a ajandaa siyaasaa ta'uu danda'u. Galtee akkasii fi ammoo adda bilisummaa Oromoo keessatti namoonni beekanis waan kana irraa qooda fudhatanii hojjetan garii ammoo fayyaalessummaa by the way as keessatti hooggansi adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa hojii irra jiru waan kana quba qabuu fi mootummaa waliin hojjetu ni jira. Kanneen ammoo osoo hin beekiin karaa nagaa qabsoo gochuu ni dandeenya dhaniituma qulqullummaan hojjetanis ni jiru. Akkaataa kanaan gaaffiin Sumaalee kun babal'ifannaa daangaa jedhamee ka'ee akka ka'u yeroo ka'u immoo karaa adda bilisummaa Oromoo illee akka ajandaa ta'ee ka'aa jiru gara gullallee kanaa habashoota of tuulummaa isaanii dandamachuu fi babal'ifannaa daangaa Sumaaleen gootu dandamachuuf Oromoo waa hojjechuu qabu jedhamee achirraan ajandaan kennameetiniin adeemutu jira. Ajandaan kuni Oromoon kallattii sanarra yaadee gaaffii ishee kallattii sirrii akka biyyaatti gaafatamaa jirtu akka sabaatti gaafataa jirru gaaffii sana immoo deebisuu kadidee mootummaa abbaa irree Abiyyi harkaa qabu kan akka ta'e achirratti akka namni xiyyeeffanne waan tottolfametu dhufee. Kana keessatti egaa walitti dhufeenyi qabsaa'otaa biyyittii keessa jiranii fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo sabatiinsa akka argatu taasifame keessatti ajandaan akka inni hin tarkaanfanne dhalatee ajandaan gama sanaan akka dhufu tottolfametu jira. Ajandaan gama sanaan dhufu fakkeenyaaf yeroo darbe Shimallis waan haasa'e tokko yoo argiteetta ta'e warra Sibahat Naggaa bobbaase jedha jechuudha. Sibahat Naggaa dura qabsoon bilisummaa Oromoo kan inni jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo gaaffiin mirgaa biyyaa Oromoof Oromiyaa deebii dhabuurraa kan ka'e shira bara 1991 warri har'a Shimallis jalatti miseensa ta'e Opiidiyoo tolche Sibahat Faayyuu gaafasi warra kana ulee godhatee gaaffii biyyaa Oromiyaa deebii osoo ittiin kenniini waan fafakkeessiitiin bira darbuu gaafa hojjeteyyuu addi bilisummaa Oromoo dura dhaabbataadha ture. Isa duras gaaffii biyyaati harkaa qaba, gaaffii mirgaati harkaa qaba, mirga hiree murteeffannaatidha gaafata. Sibahat Faas loleera, Sibahat Faa waliinis loleera. Kun waan nama raaju tokkoyyuu hin qabu. Kun egaa akkaataa kanaanii akka gurra uummataa keessa buutuu fi akkatti ammoo warri kun biyya diigaa, warra diina biyya diigu waliin hojjeta jedhamtu tottolchuu fi warra kana dura immoo keessa dhaabbatee adda duree ni hirbaata rasaasaa ta'u tolfachuuf dubbiin Sumaalee kun taatee jechuudha. Akkamittiin yoo jenne dubbiin Sumaalee kun kan itti ka'u dubbii silaa Oromoo fi Sumaaleen daangaanuu gidduu isaaniitti saba isaaniin barbaachisne seenaa yeroo dheeraa ollummaa gaarii yeroo dheeraa waliin qabanii yoo barbaachisaa ta'e sabni Sumaalee Awaashiin qaxxaamuree Adaamaa bira darbee dhufee Finfinnee gaala eechifachuu danda'u ta'e eechifatee deebi'uu danda'u. Oromoonis akkasuma haga kun daangaa Sumaaliyaatti Sumaalee keessa darbee hanga daangaa Sumaaliyaatti gaaffii tokko malee socho'uu saba danda'u saboota akkasiiti. Saboota akkasii kana gidduu isaaniitti daangaa sararuu qofaa osoo hin taane daangaan sararame suniyyuu immoo rakkoo akka ta'utti galtee siyaasaaf dhimma bahuuf akka ta'utti ka'aafama. Kun yeroo ammaa kana maaliif kaafame? Yeroo ammaa kana inni itti kaafamee fi biyyattii keessatti walitti dhufeenyi sabaaf sablammootaa
akkasumas warra kana bakka bu'ee qabsoorra ka jiru ilmaan sabaa walitti dhufeenyi akkasii kuni abjuu Abiy Ahmed egaa haati kiyyaa nugusa torbaffaa taata naan jette galmaan gahuuf tattaafatu sana yeroo dheeraa fi barcuma aangoo siyaasaarra turuuf taasisu sana jalatti raasuutu jira. Jalatti raasuu kana akkaataan itti walitti bu'iinsi dhalate walitti bu'iinsa kana keessatti immoo warri qabsoo gaggeessu sabaaf sablammiin isaa yeroo walitti bu'u innis saba isaa bakka bu'ee saayidii akka qabatuu fi Juuni waliin akkaataatti jiraannu waan walitti nuuf fidu common consensus hojjetachuu dandeenya yookaan ammoo ollaa gaarii ta'uu dandeenya. Kanaaf immoo dhiiga wal dhangalaasuun barbaachisu. Warra dhiiga akka wal dhangalaasuun nu godhuu fi isa kana bara baraanii sababa godhatee ittiin akka sabni walitti dhufne godhu bakkaa kaasuu irratti walitti dhufne jedhame sana waan fashalsutu hojjetamuu irratti jira. Egaa haala kanaanii Uummanni Oromoo waan kana keessatti adda dureen akka inni miidhamaa ta'u. Miidhaa sana keessatti ammoo yoo argite egaa naannoon Somaalee paartii badhaadhinaa Somaalee ka jedhamurraatiin alatti ka of dandahee gaaffii daangaa Oromiyaa keessatti babal'isuu qabnutu jira jedhee kaasu humni tokkoyyuu hin jiru. Humni tokkoyyuu hin jiru. Waanuma Abiyyi faa tolchanii fi mootummaan naannoo Somaalee Abiyyi faa jala taa'ee paartii badhaadhinaa keessa taa'ee hojjetaa jiru. Waan addaa dhufe miti. Humni kuni waanuma harka Abiyyi faatiin tolfame paartii isaaniitiin tolfame. Waan kanaan uummanni Oromoo yeroo inni miidhaatti seenu waraansisanii ka'anii jaarsummaa immoo dhufuuf adeemu. Jaarsummaa dhufamu sana keessatti gaa dhaabni kamiyyuu namni kamiyyuu kasii qaqqabu hin jiru. Ammas waan akkasii adeemsisuu jiran jechuudha. Dhimma daangaa Oromoo eessayyuu haa deemamu paartii badhaadhinaa mootummaa naannoo Oromiyaatu beeka. Isatu wabii ta'uu danda'a waan jettu. Ishee kana kan barbaadamtu jechuudha. Ishee kana gurra uummataa keessa buusanii uummata erga miidhame immoo dhaabuu ni danda'u. Maaliif dhaabuu danda'u? Harka ofiitiin tolchani. Isaan irraati independent ta'e of danda'ee gaaffii akkasii ka gaafataa jiru Sumaalee keessa hin jiru waan ta'eef. Warri kun yeroo barbaadanitti ni dhaabu. Gaafa dhaabanoo anatu siif jira, anatu siif qaqqabe. Ofii ajjeestee, ofii buqqisteetu ofii jaarsa taate immoo dhiyaatta. Ofii immoo nama isa baraare taateetu dhiyaatta. Akkasitti deemamaa jira. Akkaataa kanaan gaafa kana baraaranii wanti itti aanee dhufu, gaafa kana dhaabanii wanti itti aanee dhufu natu siif jira. Ana malee hin qabdu. Wanni gurmuu wal gurmeessee anarratti anaan bakkaa kaasuuf tokkoome kuni siif hin qaqqabne, siif qaqqabuus hin danda'u. Ana qofaatu siif jira. Warra kana immoo loluuf qophiitti hin jira. Loluuf ammoo dargaggeessa na barbaachisa. Gargaarsa uummataa na barbaachisa. Fedhii ofiisaa agartee barbaadu sana aangoo barcuma siyaasaarra turuu walitti buusee walitti rukutee jiraachuu sana dhoksateetu fedhii biyyaatiin kabachiisa. Fedhii biyyaan kabachiisu kana keessatti gargaarsi keessan na barbaachisaa jedhe konstituensii Oromiyaa keessaa dhabee fi bakkoota biraarraa dhabe. Uummata Sumaaleetiinis akkasuma jedhaa jechuudha. Oromoon si balleessuuf daangaa silaa qabaachuu qabdu si dhorkachuuf fennaanini deemee siilolee kan kana godhu mataarraa namuma tokko. Baqqaatii inni Oromoo fi Sumaaleedha jedhamee lamatti bahee paartiitiin taa'e malee. Kanan si olchee bakka lachuurraayyuutii deeggarsa barbaadu. Sabni kun immoo bal'aa guddaa lakkoofsa guddaa qaba. Rasaasa siriichi itti dhufuu jiru ilmaan haadha hiyyeessa itti hiriirsanii akka rasaasa qabbaneessitu laphee ishee dura dhaabdu gochuuf waan tolfame. Kanatu adeemuu jira biyyittii kana keessatti. Kanaaf egaa namni kuni waan har'a biyya keessatti ta'u ilaaluun dura uummata gaafa qabsoo isaarraa hatee warraaqsa isaarraa hatee gara aangoo barcuma siyaasaa qabachuutti dhufu short mooriyaan jedhee gaafa jalqabe. Agartee uummata arrabseetu aangoo ka qabate jechuun namni kun. Short mooriyaan egaa yoo ilaalle nama fageessee hin yaadne
nama asuma yaa'inni isaa xiqqoo ta'e kan kaleessaa hin yaadanne kauma har'aa qofaa fi waanuma taatee amma taatu qofaa arguuf yaadatu akka jechuudha. Uummata akkasii jedheetiniin akkasitti yaadu kana uummanni kun akkasii yaada jedhee namni yaadu kuni waan kaleessa godhee fi jedhee uummati kun yaadatu hin beeku hin qaabatu jechuurraati waan barbaadee dalaguutti jira. Garuu uummanni biyyattii keessa jiru keessumaa uummanni Oromoo waan har'a biyyi waggaa 5-7 keessatti jedhu osoo hin taane waan kaleessa otoo sirna gita bittaa fi cunqursaa jalattuu hin kufiin Oromoo waan keessa ture durdurii barreeffamaanuu miti afaaniin waa walitti dabarsaa ture jira jechuudha. Osoo irraa hin hir'atiin ittiin dabalame kufaatii gaafa walloon kufurraa kaasee lola gaafa achi keessa ture dhumaatii ilmaan Oromoo irraa kaasee haga cabiinsa isa xumuraa gara Booranaatti Oromoon guutummaatti gabrummaa jalatti kufuuti hagammoo deebi'ee falmachuu danda'u hagammoo adda bilisummaa Oromoo dhalatee qabsoo Oromoo dhaalee sirna jaarmiyaa itti tolchee haga har'aanaaf si ammoo qabsoon kun galman geenye jennee ofitti fudhannee dhaalmiyaa sana dabarsinee keessatti wareegama kaffalaa jirrutti Oromoon taatee jirtu tokko lamaan ni yaadata ni beekasi. Akka Abiy short memoriaan jedhu sanaa miti. Ammoo yeroo hundumaa wanti ittiin sabni kun miidhamu waan qabsaa'e, waan itti dhiige, waan itti buqqa'e, waan itti hundumaa dhabee deege guduunfachuu dadhabuutu jira. Kanadha itti dhimma ba'e Abiyyi. Kanadha itti dhimma ba'e paartiin isaa jechuudha. Kanaafi haala akkasii kana keessatti warri aangootti dhufe kuni waan kaleessa jedhee fi akkaataatti qabsoo kanallee hatee nama dagee kunoo har'a dhagaa abbaa qabsooti nuti aarsaa adda addaatiin waan kana fuunee finne kun immoo bifa kamiiniyyuu duuba hin deebi'u jedhanii yeroo dhaadatanii qaaniin tokkollee ija isaaniirraa hin mul'anne kuni kanarraati madda. Uummata kana akkasitti ilaalu short memoriaan jedhanii ilaaluurraati madda jechuudha. Har'a warri kuni sibaatitu bobbaasee nutti erge sibaatitu gargaara. Sibaatiin kaleessa beeki qabnee irraa xumurree irraa warri kuni hin jiru injifannee irraa jedhanii hiinee irra nuun jedhanii turan bari. Har'a akkamittiin gadi gadhiisaniitu sibaatiin nuutiin nu ijaara. Qabsoon bilisummaa Oromoo akkas dura sila kaase akkuma sila jedhe sibaat dura ture. Kanaaf jarri kun akkaataa kana wanti isaan hojjetaa jiranii har'a isaati gaa waraanni bilisummaa Oromoos maalitti jira? Biyyittiin isaa akkamii keessa jirti? Wanti daangaa kunis maaliif amma ka'e jettee gaafattuuf waraanni bilisummaa Oromoo waan hojjete akkasumas qabsaa'onni adda addaa gaaffii adda addaa saboota isaanii bakka bu'anii qaban biyyittii keessa jiru walitti dhufee hojii hojjetamerraati wanni kun dhalate jechuudha. Gaafa wanti kun dhalatu kan hin banne akkammoo guddanne goone itti dhimma baanaa jedhan sanatu miskaalkuleeshiniin sun dhufee sadarkaa ammaarra ga'e jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo to'annaa isaaniin alatti of dandahee sababa osoo hin ta'in gaaffii sabaa sadarkaa deebisuu danda'utti of ijaaree qabsoo gaggeessuu irratti gaafa jabaataa dhufu akkuma tartiibaan silasii kaase itti aanee waraanaan balleessuunis gaafa dadhabamu maqaa balleessii warra hojjechuu danda'an tolchuu sunis gaafa dadhabamu adduma bilisummaa Oromoo isa kaleessa waajjira isaa dhorkatanii hoggana isaa ajjeesanii garii immoo hidhaa turanii kallattii isaanii agartee irraa taataa deemuu danda'utti tolchanii gaaffiin Oromoo akka deebii argate wayii fakkeessanii duula agartee kanaan duraa nutti duulamee fi har'as nutti duulamuuf jiru warra kaabaa wajjiniin Oromoo dhaabbatee nutti duuluuf dhufu jira. Kanaaf Oromoon asirraan akka isaa deemu nutummoo kanaafi abbummaa itti qabaa jedhanii sana tolchuu kana akkasittiin gadhiisu. Sunis egaa yoo argite gaafa ABO boonis akkasumas kanneen biroos walitti dhufanii duulli gaggeeffame tokko karaa miidiyaa Abiyyillee gadi ba'ee maddamariin batakbaar asaayyuu jecha garuu fuulli isaa akka nama
barbaree gudduu harkaan qabee tuqeetti diimatee yeroo inni aariin irraa mul'atu argita. Maddabareen batagbaraa saayyuun jecha ammoo homaayyuu waan wal isaan fakkeessu hin qabu. Wanni kun qilleensuma irratti hanga ta'etti waan sodaannu hin qabu immoo jecha. Waan sana immoo garuu deebi'ee akkaataatti dura dhaabbatu tolfachuuf immoo guyya lama booddee waajjira adda bilisummaa Oromoo banee waajjirri baname kanatti akkan xiyyeeffamne gochuuf waan tolfame. Kun akkasiin tolfame jechuudha. Kanaaf diin lafa irratti hojjetame diina afaan qawwee inni beeku waraanurraa hanga sadarkaa gama siyaasaanis walitti dhufanii waan waloo tolfachuutti adeeme kan dhale. Mormituu inni biyya keessatti karaa nagaa warra qabsoo gaggeessanii guutummaa guutuutti balleessee dhabamsiisee adeemuu barbaadeessuun ta'uu hin dandeenye waan ta'eef hiikee gadhiisuu filate. Kun immoo maaliif kana bilisummaa Oromoo fi gariillee warra afaan qawween isa mormu kontirool godhee akka guutummaatti hin banne akka immoo humna ta'anii hin jiraanne godhee ittiin warra kaan miidhuun sunis guutummaatti harkaa ba'uurraati. Kaardiin kuni wal jalaa dhufaa jira. Kanaaf obboloota Sumaalee naannoo Oromiyaatti daangaa ta'anii jiranii akkasumas guutummaa biyyittii keessa Sumaalee jiru wanni dhaamuu fi rakkoon daangaa Oromoo waliin qaban har'a Abiyyi jalatti gonkumaa furamuu hin danda'u. Boruu bakka namni kunii fi paartiin isaa biyya diigu hin jirre keessatti eenyuyyuu otoo gidduu hin seeniin furachuu ni danda'u. Kanaaf gidduu ofiitti waliin waan rarra'ee boodullee kaardii biraa ta'ee harkifamee ittiin taphatamu kana furuun kan hin danda'amne dhiiga itti dhangala'uurra nama akkasittiin mataarra taa'ee dhiiga akka dhangala'u godhu bakkaa kaasuurratti xiyyeeffachuudha qabu jechuun barbaada jechuudha. Ejjennaan keenya akka dhaabaattis kana. Uummanni Oromoos ija banatee kana arguudha qaba. Tapha siyaasaa galtee ta'ee dhiiga dhangala'uu hin qabu. Deebiin daangaa har'a Abiyyi jalatti deebi'uufis hin jiru. Fakkeessiif waa jajjadhamee darbee garuummoo rarra'eetu ta'a. Hundeerraa hin furamu borummoo kaardii biraa ta'ee akka harkifamuufidha. Itti dhimma bahama waan ta'eef nama akkasittiin manipuleetu nu godhu. Nama akkasittiin gaaffii sabaa misyuus godhu kana bakkaa kaasuu irratti hojii addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'ota biraa waliin illee ta'ee keessoo isaattis wal ta'ee hojjechaa jiruu fi amma mootummaa kana akkasittiin raasuu jalqabe kanaaf rifachiise kana hojjetamaa jiru irratti qooda fudhachuu sana bakkaa kaasuu irratti hojjechuudha qabna. Isa jedhu kaasuu barbaada jechuudha. Kanaafuu gabaabaamatti haalli biyyi kun keessa jirtu kan kaleessaarraa abidda ta'ee giimii abiddaa kaleessa dibame har'a faca'ee boba'uu jalqaberraa kahafe waan addaa hin jiru. Dinagdeen kufuun biyyi waraana keessaa bahuu dadhabuun fedhii paartii siyaasa biyya bulchaa jiruuti waan ta'eef kana durammoo dhaabbachuu qabna jennee asirratti walii galuu jalqabuun hojii hojjetame. Sabni kana fudhachuudha qaba. Diinni ammatti harkaa nu qabu nu ajjeesaa jiru. Guutummaa guutuutti baanee galuu akka dadhabnu nu taasise. Saba hundumaayyuu Abiyyi Ahmedii fi mootummaa isaati. Kana bakkaa kaasnee kaanee biyya akka feenetti ijaarrachuu dandeenyu tolfachuuf hojiin hojjetamaa jiru kuni hojii eebbifamaa malee hojii diinummaa miti. Abaluutu bobbaase abaluutu ummatoonni kun Itoophiyaa keessa jiru beeki. Itoophiyaa bushinaa Oromoon biyya diigayyuutii waraanni bilisummaa Oromoo biyya fottoksayyuutii jedhamaa hin turre yoo akkasitti walitti dhufnee biyya nama biyya keenya keessa jiru waliin mari'anne biyya waliin qabaannu ijaarrachuu hin taane yoo ta'e immoo ollaa gaarii waliin ta'uu fi dhiigni otoo dhangala'in mari'achuu qabna yoo jenne kun akkamitti diinummaa ta'a. Kanaa jechuun uummanni Oromoos sabaaf sablammoonni biraa biyyittii keessa jiranis ka ilaaluu qaban. Daangaa irrattis lolli amma ka'eera jedhamuu fi dhiigni akka dhangala'amu dibbeen aanamaa jiru sabni
bal'achuu jiru akkasittiin ilaalee ejjennaa waraana bilisummaa Oromoos kana ta'uu hubatee walitti garagalee dhiiga wal dhangalaasee daangaa inni sararatee xumurachuu danda'u Abiyyi jalatti hin jiru waan ta'eef nama sana bakkaa kaasuu as garagaluudha qaba. Kana haalli amma biyyi keessa jirtu. Lolli amma galaana argachuu qabna jedhamee adeemuu jirus akka galaana hin arganne konspaayireesii meeqa kanaan dura ta'e akkuma jiru ta'e laandi noogde taatee kana akkaataa itti qarqara galaanaatti baatee argachuu dandeessu seera addunyaa hedduutu jira. Kanaan argachuun hin danda'ama. Dhiigni dhangala'u gama kanaan jiru asirraanis dargaggoota sabaaf sablammittii keessa jiran biyyittii keessaa guuranii hirbaata rasaasaa gochuuf qopheessuu keessattis hirmaachuun hin barbaadu. Gaaffiin karaa nagaa akka hin deebine Abiyyi barbaadu haga Tanzaaniyaas deemnee ka argine waraanni bilisummaa Oromoos ka Asmaraarraa dhufes ka asii biyya keessatti lolaa ture gales akka inni gaaffii sana keessatti qooda fudhatee deebiin sirriin hin kennamne ka taasifame hundumti isaas akkasitti waliin dhahanii bulchuu malee aayidooloojii ka dinagdee ka waraanaa ka siyaasaa ka fooren poolisii waan irra dhaabbatanii hojjetan tokko kan hin qabne hunkuranii waliin dhahanii buluu qofaa waan ta'eef kana fudhachuun qabu uummanni biyyittii keessa jiru. Waliin ta'ee waa'ee hegeree biyyittii yookaan ollummaa gaarii waliin qabaachuu mirga hiree murteeffannaa isaa tolfachuu danda'a. Wanni kun hin taaneef immoo hin jiru. Kanaaf iyyuu gama Sumaaleetiinis haa ta'u lolli amma dhibbeen dhaanamaa jiruufittis sabaaf sablammittii biyyittii keessa jiru tokkoyyuu hin laallatu. Wanni isa laallatuu fi diinni guddaan dhagaa baxxee ta'ee irra jiru mootummaa abbaa irree amma Abiyyi harkaa qabu kana jechuun barbaada. Haalli amma jiru burjaajii ta'uu hin qabu. Waan afaan nama faajjechuus jiraachuu tokkoyyuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo akka odeessani waggaa meeqa odeessaa jirru amma xumurreerraa funaanaa jirraa borummoo xumuraa jirraa iftaan immoo funaanaa jirraa. Wanni kun akkasii kun waan irraa odeessituyyuu hin qabdu. Sana gochaan lafarratti waan jiru mul'ataama. Waan hojjennu beekna, waan hojjechaa jirrus inuma beekna. Boru waan dhalatus inuma tilmaamnas inuma beeknas jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo har'aa inni isaanii maqaatiin tolchanii ittiin maqaa nu tureessuuf godhanis homaa hojiisaa akka barbaadametti hojjechuu dhabuurraa yaa'ee galuuma jira. Dirree qulqullaa'ee sabatiinsi keessatti dhaabbate dagaagee wal ta'e guutummaa hayyoota Oromoo eessayyuu dabalatee namni mootummaan kun mootummaa Oromootii miti jedhee dhaabbatu hundi karaa fiiguurrallee asiif achi qircamee qirichaaroo ta'ee eenyu waliin halagaa waliinis akkaataatti dhaabbatu irratti otoo waliin harcaasii wal ta'ee dhaabbachuu tolfateera waan ta'eef hojiin hojjetame hundumti isaa bareeda. Waraanurraa haga siyaasaatti, haga dinagdeetti, haga dippiloomaasiitti wanti hojjetame bareedama waan ta'eef kanaafuu dhiiga dhangala'uu Abiyyiif osoo hin taane dhiiga dhangala'uu bilisummaa fi warra sanaaf lolu jalatti hiriirame akka adeemamu dhaammannoo kiyya. Egaa gabaabumatti haalli jiru kana fakkaata Jaaldaandii yoo dheeressuu baasne fayyaa ta'e. Ayyee galatoomaa gaaffii xumuraa tarii wanni yeroo tokko miidiyaarraa dubbatamu fi haalli waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n irra jiru yeroo wal adda ta'etu jira. Keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo gama direerrattis sadarkaa idil addunyaattis dippiloomaasiidhaanis hojiin waraanaa hojjetamu olaanaa ta'uu siyaasaa hojjetamu olaanaa ta'uu argaa jirra. Mareef haalinni abbummaadhaan qabsoo Oromoo fuudhee deemaa jiruu fi dhimma Itoophiyaa irratti qaamolee garaagaraa waliin waan ilaalu dedeemu tokko mul'ataa ture. Kana keessatti yeroo dhaabni keenyaa ilaalcha isaa akka geeddaretti kakaasantu jira. Mee fedhii hawaasaatiin ala qabsoon Oromoo akeekaaf kaayyoo ishee qabattee socho'aa turte wanni osoo hin beekamin dhaabichi geeddaru yookiin sharafu jira. Waan itti deemu waan haala PP loluu keessatti waan dhalachuu malu keessatti uummannis immoo waraana bilisummaa Oromoo humneessee bira dhaabbatee bu'aa qabsoo kana guduunfee bu'aa argatu tikfachuu danda'uttis